saya sana cuma produksi sini mas tak kesah. Oh iya, yeroo barbaade irratti dhuftu inaaftuu jiru waan illee godhu dhaggeeffadha. Maal godhee maanguddoo tokko jiru. Achi biyya keenya jireen harkaa badeera wanti. Dhufee baga gammadee naa jira. Baga wajjin gammadne illee jarri keenya birrii 100 baasanii jaartii gaxarii keessaa barbaadanii bituurra maal qaba ansi fidee jennaan asumatti yoo nyaattee naan jedhe jennaan fidin na fayyaa jennaan labuu sittiin deebi'uu naan jedhe. Fidin jedheen maanguddoo waa kadhatan tokko fidee kulootii naan jedhe nama natti fide maal gochuudha jedheen qaltee nyaachuudha kanaan jedhe akkamitti bakka ol galchina hojii qabsiisuu fi ammas lama ol galchina jedhe hanqaalitti kottaa ada kooleen kushiinaa keessa galchina kushiinaa keessa daa'ima ayyaana dhagalu kushiinaa keessa Cewek dengan wadi, wajib lagi. Jadi lagi pasal lima tadi berarti wajib tamara. Woyo, bandel. Mali je nak. Mucapo wakan berarti. Jarti je tadi asal telah lagi berarti. Mucapo wakan berarti jarti je tadi asal tadi ilmu nama kusina ke kaleka kulon balik. Wo ingin dia pasal ini. Akamit kulon aja berarti. Nama kuda atau kol kalpate. Alaj. Masari pasal ini. Aku majuran milik pula tiga. Yo je beranu. Ambalnya kusina beranda beranda. Isanur kalau ni dapat tu atau pun dia mana sana. Ode. Aja nama dia open dikit na bebe. Kita jual lewat atau kompet tu di bawah. Wah sini ninjen ni mungkin nak laki wana ninjen ni. Kota je naru manur kalau ni miskin agak bar. Wah nyatu na misian. Nyata nyati pamani. Karena kan na bebe. Ofata mazari kan tepi sosok dia tu. Kisah ni je na. Amma kan yang mana ni lah. Amma mana ni mereka. Mana masih kau ni seperti seperti jiran buat. Numa kanil mau kerja seperti. Umar pun nak jadi mazari. Mana malah sendiri. Akasaka aniga ofradu fortune nandawan durum simbere bodde na galaraka majena chwa manjere ni mal balle sinana kana najibitu garu yenna namni no kidi jalan do yunjuru mali kwani tane mota atena malan bone de jati il jechun adde jechuda akamitin mona ma kala mel mona ma nya chima onna ma nya chuya tana je mal mambe fidi dire akam wallahi sadar kisebide jala ke jabri basini kuloti jibide na je akilo je maka inni wanti kilo jende jura ma tida wala mami yalle yana mana ma kuliti da sama ana to wa gura ana to bakka bi taw amana ana ayo ande shi mi ka fata doka chuma ani mutade ma mana barum sa nake fata wallahi zaman ka nake fata inni maqama kana awamu animmo isidi yada cisa wallahi dugan sini timara yawanis jennan kulolu bonjira amma hojjeta mootummati amma jechuudha mucaan ijoolleen gaa tiraambeettu yawanisiin mucaa miskiina maal godhe mana barumsaatiin galaa jira bakka dhaqee hundatti inni darararraa qaamame yawanis wallaansoo walloluu jedhamu jira nan kuffisa yeroo hedduu maal jedhee Mikey ke gadil, mube Mikey gadil. Nagale ke mube silki ke sochoira. Ana sagale. Mube sagale. Yawan sinama. Gurba yawan sinama. Aman debile. Benjuru. Debir. Jira. Benjuru. Jira rufer. Benjuru. Okay. Bayo anis jedhama amma hojjetaa mootummaati tarii viidiyoo kana dhaga'uudhaan dhaabaa tokko maal godhee tombati nyaattu adurreena nyaattu ati mana keessatti kalee caafoon qallamamtaa nu shiroo nyaanna meemeegaa ati nifoon nyaattuufi ani ni shiroo nyaaddu walilaallaan mee mucaa kana tumiiti injifadhu leenca ta'e leenca kunsiin jedhaanaan jedhee durbaan kun barumsaa mana barumsaatti jennaan na barbaada gurbaan kun jedhee isin barbaada jedhee waan ismi jabata
maasi kun ana barbaada boje inuma si injifachuu barbaada naan jedhe dhugaa boje dhugaa asii nana ni fuudhee ka fakkaata keessa godhu mucaan ilkaan tufe kaa mucaan ilkaan dhiiga tufeera an fiigicha mana keessa galee fiigicha dhufe kakaashee dhumtanitti jedhe dhaqee maatiidhaan dhumtan jedhe maatiidhaan mucaan isin mana keessatti yoo qallabtan ilma miskiinaa ilma miskiinaa dhaqee jala keessa jira gala inni kaayyoon isaa maatiina jibbisiisu gurbaan isin mana keessatti yoo qallabattan kuufee ilmoo miskiinaa mana barumsaatti ajjeesee mucaan du'aan isaa qabbaramuudhaaf laala qeeffatan mucaan du'aan isaa qabbaramuudhaaf maatiin itti waamamanii isinis dhumateera isinis duutaniitu shaadaa qabadhaa jedhe maal akka isuma gaafadhaa jedhe an dokodhee mana keessa dokodhee jira mala inni maammeen jedhu naan jedhame wanta hin beeku hin jiru isatu barri manaa jala dokodhee deema barri manaa jala si dhokseen dhaqee jaratti mee jala fidee barri kunuunsa jira jala jira kan na dhoksisiisa kan na qabsiisesisa na qabsiisee achuma dhuguma ilma namaa jettee na jedhe ilkaanti irraa cabe oonati nyaattu sareena nyaattu jedhee na arrabsee miira keessa na galchee mana keessatti foon qallabam taate anshiroon nyaaddaa dhiirummaa keenya wal ilaalla jedhee ilmoo namaa kanatti fideessa kan na rukuchiise yoonni sitti fidate rukuttaadhe dheeran gurra na qabanii harka koo hidhanii miila koo hidhanii man tokko keessatti dhaqiitii gurgubbee fidi jedhanii maammeedhaan dhaggeeffadha alaataan jarrin beekan waan gidduu keessa deemu gurgubbee ilmoo namaa miti dhageessanii sibiila yoo uffatte si waraan gurgubbee hiriyoota isaa afur kan godhamee dhaqee gurgubbee akka qoraaniitti dhageessanii akka qoraaniitti ba'aanaan ijoollee malakkaa kafalee baachisee naa fidee mana guutuu keessa hafee jechuudha mana guutuu keessa na hafee yalla organ na jere be kachi ke sana yero na ke mila irra da bandu dal kamo to kulla kan daga de jolle da yero na ke irra da bandu na ku de mara ku be ta mile ko warane nan na ku dudde ko inna ro kam mile ko ai an ga masana arke wanti nama ajaibu mastawati namni arkiti de kate ila da to ijira bisa bukkisee fideen gaafa achii ka'u ilaali akka waan koromammoo fuula isaa qaama qabee nanageetti agarsiisanaa hin jedhe filaan hin jedhe maal goota si jedhe badii biyya wallaahi yoo reebuu pirezidaanti sirreebuu miira keessa galaniitu si qaban isin jechuun akkam eenyummaa wata yeroo sanatti eenyuun onneen qabu moosata akkana hamaarra laa walqabna dhugeen irraa kaasa wallaahi dhugeen irraa kaasa akkana naan jedhe maatiin kun sin jaallatanu naan jedhe dhaggeeffadha maatiin kun sin jaallatanu naan jedhe maastar na balleessiras gaaf tokko maal jedhe hubee jedhe kurriin nama soddoma tokko qulfiinoo sirka jiraa jedhe si amanu wallaahi biritti walitti qabadhuuti dhaqee finfinnee Addis Ababaatti galiiti sooromiyaas deebii malee maatiin kun hiyyeessummaa kee ilaalanii sin jaallatanu maatii keessaa namni jedhe jibbanu si inamanini maatii kanaa an bakkeedha waan tokko tokko waan guddifannaa wayii namarraa si fudhatan natti fakkaata akkana si tumu akka gurgubbeedhaan si guggubu lubbuu kee baasaa yeroo hubadhi naan jedhe na balleessiras birrii waan jettu walitti qabadhee jechuudha kolfiin harkataa kolfiitti kennee isatti jechuudha birrii waan jettu gurradhe sattammaatti badee jennaan barbaadamee dhufee guyyaa lama buleen barbaadamee qabamee gale maamii naa ajjeesu malee hojjetaa Rumah kok, yeroo wal qabdan akka bakka eenyutu mo'atama waan yeroo wal qabdan amma masiiraatti jedhee kan boodan namni jechuun አንደኛ በጉልበት ይነዳል ሁለተኛ መነበሩ ብሳ ሰረት ቤከ ማለት በነበሩ ብሳ ጋር ትራራቲ አባን ፈደ ነቤካ ጆለን ጋር ትራጉቱና ወሊን በረተ ስሪት ነቤ ባይዘዌ ዋይ ዮሐንስ ከናዱ ቆቹኒ ሳ ጋር ተያማ ዮሐንስ ትሪ ከርዲን ኮዲ ንርገማ ፊ አማ አንጎ ጭማረ ጅራ ሰዓቲ ከነ ይችላል ኪያ መነዳ ገልቼ ይችላል ኦ ትሪ ፋይዳን ሰማሊ ከረ walargineerra wallaahi walarginee wala ammannee wal yaadachiifnee yaadataa kan godhaan jedhee anguu isaan fayyadaman wallaahi walargineerra mucaadhaan akkaadhaani walargineerra mucaadhaan
nagaa waa tokko wal ammannee wal dubbifne ijoollummaadhaa maa isa jeeseen biyyaa ba'e moo fira isaa jeeseen biyyaa ba'e. والله ما استطاع جامنا كيساتي ما مين تونا تنافو ما ينبي تقولون أفان ساتي نبضة كه إلى أني نكالن سيفهم غافن شروع جاتو أم فورين جانا يعني بكاماتيني أكيد جاتنا لا لا كانوا ما منا تدبلا كانوا ما فهم تيجي رانا تدبلا أو مكانا بلسوا تا تورن دامي لولوي كبلس والله ما جري تجيتن ويش إيش سكاي داني قد دار فتنا ما لو ما نتكلم Jalasaa saamana keenyatti nu karaasisa dooshee maaliif jennu gaafa caatiin cabee dhaqeeme caatiin meetirri jechuudhaan maxxaramee arfamu yaada ofii kooti kenne caammaa keetii jechuudhaan bakka faana sanarra caammaa keessa bitaaf mirgaa qabala akkasitti uffata gaafa caammaa uffatu si galee bitaaf mirga jechuudhaan lakkoofsi isaas tokko dheeraa wayiiti tokko gabaabaa wayiiti dummujjuu wayii wallaahi Irtisaa tokko irtisaa. Saatuna achumani caatiin caccabe dhume sii galee caatiin ijeejjeessa ana malee namni qaamu jiru sii galee wanti mana barumsaa dhabaana mana barumsaa dhaqe ana tuqaama mucaa waggaa 8-9 ta'a baay'isa wayi kan caale waan natti fakkaatu achumani caammaa nu miilaan deemnanni caammaa qaba sii galee caammaa bitaaf mirga qaba caammaa san irratti achumani dhaqamee caatii caffame ijeejja isaati achumaan barame gaafa ijji isaa immoo gaara cabsitu amma caatii yeroo cabsitu jalaa cabsita malee isii irra keessaa kanan tuttu sii galee kolloo isaa qofa itti deemta innaa ijeejja isaa jaamee caatiin dhumeera achumaanii waan kana dhufanii sheekiidhaan yeroo isaan mari'atan ulaarra dhaabadhee dhaga'ee faasariin akkana ijoolleen caatii qaban immoo nama hin beekne wayitii akkana cabsaa irraa faana sargeera faanni isaa immoo kan ijoollee wayii natti fakkaata akkas jedhamnaan caammaa mobaayil fuudheen abbaa koo caataraa dhaqeera fiigaan waa'ee faana dhaqeen faana sanarra jechuudhaan miila kootiin boottii wayii jira boottiin kaadhe boottii koo achi garagalchiin kaadhe sii galee kaadhe akka inni faanni hin laalamne dhaqee tariyyii faana isaarra kan mobaayilii kaa'ee kan caammaa isa deebi'e achumaan nan dhufee alakkaamuun jedhe sii galee amattaramuun jedhe gaafa dhaqamee mattaramu kallekkii dhufee gale kan eenyuuti sana booda waan jiru nagda dubbaatu wallahi waan miila isa madaala tikee wallahi kamalachuu qaba wallahi wanni inni ila caatiin beeku warabbal kaaba caatuma waan jedhamu beeku maastaran ijoolleedha kan naqaamse isaa kan nama dhaqqabsiisee biriiri maatii harkaa buure isaa ulfiin harka taala isibba Mataadhaan sitti taphattee mubi. kan inni sana fidatuudha kan Abduu Muusaa isa kan immoo biyyaan ba'ee achumaan biyyaa ba'e magaalaa galee duriyyee ta'ee sana booda isaan ammas manatti ni badatanii mana footoo wayii badatanii habtaami ta'anii sii galee mubaarak footoo immoo Saayikiloo isaan baraa keessoo kun argee bitatee ture. No, injiru an biyyaa ba'ee dhumanii duriyyee ta'e inni kan beeku ani isa baadiyyaa garuu obboleessi habtaami ta'e akkas mubaarak minaan kan jedhamu nama wayii natti beesii galee nama guddaa wayii natti be. Akkam jennaan kunoo mana suuraa kaasee gaakkiraa irratti ministiriidha kan footoo kaasu warraaf abbaa manaa sargii maal kan suuraa kaasu gaattiraa keessatti tokkoffaanee mubaarakii guddaatti meeqa shakkara. Mucaan amma Jarmaniin jira siifan bitaa mucaani Abduu Muusaa jedhama mucaani amma Abdii Muusaa jedhama Jarmaniin jira amma abbaa ilmoo ta'eera dubbachuu isaan oolu gadi ba'ee gaaf tokko maal na godhe sammoo abdiinii koo addunyaa kooti addunyaa lubbuuti anaaf adda wallollus amma abdiidhaani footoo kaaseetaniyyi hawaasni naannoo na jaallata dorgommiin baafame ministirii fi maatirikii nama footoo kaasu jedhame alhamdulillah jaalala namaa duruma biyyatti qabaan mana footoo xiqqoo hibanadhee jennaan mucaan kun ol guddataa jira mubaaraki hakaasu barataa keenya jedhanii barsiisonnis gara kootti bakka jimmaadha gaaroodha bakka warri footoo guguddaa qaban dhufanii dorgoman agalatooman hawaasni naannootii fi warri dorgomsiisan barsiisonnis ana injifachiisan akka inni fayyadamudha
Mubarak musammaa injifattee ta'a baga gammadeedhaan jedhame isheen birrii guddaadha gaa kanaan argadhu bara birrii guddaatu argama fotoorraa yeroo sana maal godhe gaa isheen badeela biyyaa baheera magaalaa ari'atameera sababii kooti gadhiisee dhaqee gadhiisee jimmatti galeera footoo kana kaaseetan footoo ministirii fi maatirikii kaaseen jimmatti ergee abditti Muusaa kana hiriyaa kooti jabaadhuuti jimmaa deemee micciisii kottu footoo yeroonis murteessaadha jabaadhu jedheen dorgomu footoo dorgommiiti gaala footoo dorgommii namoota wal fakkaataa nu kennanii beejara kana kaasaati tokkoffaa nama footoo xiraatii qabu laallaa lammaffaa nama tattamaa fide jedhan jabaadhu hadda dhaqee hadda micciisii hadda kottuu hadduma galchuu qabna jennaan mucaan ganamaan bahe gaasheen informeeshinii dhaga'eera eeggate gurbaa mana footoo itti micciisiisu paarkii jedhama jimmaadha footoo paarkii fuuldura dhaabate eeggate namni mubaarakii footoo micciisuu dhuftan jirtu namni mubaarakii footoo micciisuu dhuftan jirtu jedhee gaafatee naan mucaa miskiinni koo eeyyee ana jedheera ana boleessa mubaarakii qodaa wayii geessii taakottu jedhe mucaadhaan mucaan dhugaa ta'ee waliin deeme yeroo deemu footoo harkaa fuudhee namoota duriyyee naannoo jimmaa jiranu gurraacha kana walitti qabee as faraarra'ee mucaa jechuudha birrii sirka jiru guutuu isaanatti geeritu taanaan siidhumateera nagaatti jara keessanii dawwalii nagaatti jedhiin jedhe mucaadhaan maalan jara keessatti dawwalaa maalan jara keessatti dawwalaa obboleessa kenna ergee obboleessa keessatti dawwala jennaan silkiitti kennamee silkii mana footootti dawwaleera silkii mana footoo deddeebi'ee iyyee jennaan maa inni jedhe yeroo nan kaasu mubaarak galatoomi jara keenyatti naa himi nagaatti jedhe mucaan maal jara keenyatti nagaa naa himi amaanaa haadha kooti rabbii silaa badiisu haatillee jiran amaanaa maatii kooti midhaame maal taate muca qabamee hin jiraan eenyu si qabe maammeen na qabee jira maal jedhee maammee isa kam maammee isa buleessa keetii maal jedhee birriitti footoo kaaftan guutuu isaan kennitan taanaan sila achumaan dirqaa fuudhee anteenaan jedhe amaariffaan dubbatama hello naan jedhe maammee hello jedhe ይሄን ልጅ በህይወት ከፈለግከው ሁበዱ ላሊናን jedhe amaariffaan kana yoo lubbuudhaan jiraachuu isaa barbaadde maallaqa uummatarraa guurcan tokkotu nafin qabii gochuu qabda nabratte yoo kana hin taane mucaa kana nadhajjeesaa maatiin isaa immoo dhufanii maatii keetiiksi walitti ajjeesuudhaan jedhe akkam akkasi lama jaallachuun hin jiru yoo jireenya barbaadda ta'e birricha ergi jedhe yoo jireenya barbaaddu ta'e immoo mucaa kana nadhajjeesaa maatii isaa immoo akka dhufanii maatii keessa fixanu hunda keessan fixanu sammuu keetti qabadhu naan jedhe birrii meeqa fudhatte kamitti fudhatte rii gaafadhaa fixuun birrii meeqa harkaa fudhatte jechuudha gadhiisee bara Mame Libya garuu qabda ture ani Libya. Ayyeegaa isaduma naa gaafadhu gaa sharafu mannaaraa fuuldura irratti ana saanchoo gajaraaw nayyaa dadhamadha saanchoo gajaraaw azzoo nama promotion taane mannaaraa fuuldura irratti qaama ture. Mubaarakii mannaaraa galuu jedhe anaazoor jedhe fees lafees wal argine gaafa birrii tuultee borsaa duddubbaa kottuu warra koo ilaaltu malee siin jedhee si fuudhee isteediyeemii duddubbaa isteediyeem jarba mana saffeedhan na sarti bee isii dubbadhu si Ammoo isa sochii nyaachisa mumee tawalas ala dhaqee nyaachifne wallaahi ilaa dhaggeeffadhu መጀመሪያ ጊዜ ነው ፌስ ለፌስ የተገናኘ yeroo Nafudhatee mana dhaqxee warra kootii wal barta manaa naan jedhe naman seegaan bineensa beekta qajeelee nan jedhaanaan warra kootii wal bartee maatii koo ilmoo koo laalta naan jedhee hello barri nan ta'a raaboo laa ilaa barri nan ta'a mataa raaboo ammas lookeeshinii lafaatii argachoo garaagarummaa waggaa maalla godhee kottuu warra kootiin ilmoo kootiin wal bartee deemta naan jedhe ishiin jedheen yeroo nan dhabu duriyyeen inuma dabalama ahaa mubee maladhu kan jedheen qolxoo wayii argadhe abbaa koo karaa wayii argadhe jechuudha hayilee gabra sillaasee jechuudha musilaan duurra jedhe jechuudha hiigeen qabee fiigee abbaleessu Jummaan keessummaa jimmaan keessa dhuftee fiigdee. abbaleessu ilaale mannaaraa fuuldura akkas ta'e jedhe waaddajoota koo waliin qaama saa mannaaraa dhagaduun haalaan naa ganyee qaba gaafa nan kun
suicide amma ka jeans jacket baka jira mati የገጠር ፋራ jechuun yaa jimmaa dhufe gaa jimmaa dhufe. Jimmaa dhufe kaa taada jimmaa faaya no jimmaa irratti akka maasaa andi agaree no isaa mannaara safaree Bambaliso. Nanne rifattee keetanii mubaarak jedhe. Hundee jedhe. Salaamna jedhe. Nan dubbi bilaa keessatti darbisela. Akkam dhimmaayee kunoo dhukkufattee jedhe. Hundaa keenya akkam nagaadhaa fayyaadhaa jiruuf jireenya yoo nagadhe. Kunoo maayee dhukkufattee kiniinii bitee maal jedhee nama yoo lafa qo'aa dhageeffatu. Asgabbaa harkaa jedhee. Gaafa jedhu KCCP wayii qabu jira sii galee. Sii gamaadha. የሆነ እዚህ ጋር እዚህ የሚቆለፍ ጂንስ አለ እና ተከፍቷል ተሞክሯል በቃ እና ብር እንደዚህ ይታያል ሲገለ ሞክሮሜ አልተሳካም ለምን ኛቸው ፍቶ ሙባሪክ አፊቱ ጎ እሺ አቱ ማለት ዝጋው ዚፕን እንጂ ለኝ ጮፍ እንጂ አከም ብር ያርግ ያርግ እንጂ የታሰረ ይሄን ባለሞቶ ወጥቶ ነበር ገባኝ akkam jedhe kunoo warra fuudhee alhamdulillah akkaste jedhe ijoolleen mugaa deemee ko gaafa nama haaraa argattu soo sabsabbiidhaan sii galee nama waliin gaafa jedhe asiis gaafa ilaalu ijoolleen tokko nama gajaraan jechuudhaan fuulidhaan nama tasa ilkaan asii amma asiittiin qabne nama jechuudhaan booksii dhahamee kun as dhufe akkana asiin dubbatu gaafa nama laalu akkanee ilaala fuulli isaa akkas nama jabaa namni ilkaan nama gaafa istaayilii guddaa illaa gadheen naga laafatteetti matu jedheeni warra koon barteedheetti falamee kun addeetti kana jedhe fooqii kana kunoon jedhe እንዴም ውጪው ሲገድ ቦን መናራ በስተጀርባ ለምንም ይመቻል ለጨፉም ለምንም አባቴ ጋር ሰውዬ ሰለሞን ማሜ ቆይቶም ፊክስ እንዱራዲ ኛችሁ ትርቴ ምንዲ ምኑና ጃኬት ነው ለከውራዘ አመት መካደ ለበዛር Kami waraabata waan ta'eef maastar kannumaas itti mee silaa waraabame kannumaas itti mee dhaaba wallaahi inamantaa nuti hin jedhe dokumantarii qaba ammaa numatti jiru bara akkuma miidiyaadhaan natti duulama kana himana natti duulama godoo boqqolloo jinne gubee namichi kun godoo boqqolloo eegaa jedhamee dhageessaa godoo biratta jettee ba maasitti balleesse jedhiin godoo boqqolloo jira godoo boqqolloo wayii hojjetaan keenya bade intala mana keenya hojjettu jirti intala fudhatee badee hojjetaa dhufti mana keenya hojjetu kan boqqolloo kana buna kana eegu gaafa sana intala tokko abaabbalatee mana keenya kan hojjettu wayii hojjettuu fudhatee badee hojjetaa jechuudha. Amma achumaan egaa dirqamaa boqqolloo kana bineensiin fixaa dhaqaati eegaa jedhamnee giddaaji nutti kenname. Godoo boqqolloo keessa ciisaan jira ka'ii dhaqiiti nambeenee jedhi nyaata jarisii kennanu fidii kottuu hojiin nyaannaa naan jedhe. Jennaan ati dhaqee fudhu ani dhaqee fudhaa hin fiduun jedheen ka'ii dhaqii nyaata ofii keetii foon nyaatta anshiroon nyaadha akka waan nuti qaalaa taane ati ilmoo jaraa taate ati qallabamta dhaqeeti nyaata nuu fidi lamman keenya kan kooti jedhii fidiidhaan jedhe inni kuun jedheen bakka dhaqee nyaadde dhufa rafiidhaan jedhe ishii jedhee rafe an dhugaasee wallaahi godoo boqqolloo maammeen godoo boqqolloo irratti qabsiise ibiddatti qabsiise. Assalamualaikum wallahi duga dursi Edward gamade ani mubarak al-tay ma pele te president jila pele Sudani beka duga baju dari jole tunin edu nama ka bane beta ka bajana ma ka bane president ma me na beta mat wajana jana rabar nama Sudan itu dah betul kan kita kasih bahasa dia juga mereka nak apa kita kan ambam nih usan jalan apa ya kok Assalamualaikum lafana gana maaf ya kursinya cuma di perusahaan data mubarak syakir yero sadille puri mata kayo arga mata kayo yero sadille master ya kayaknya dekat tukar ya lokal sini kalau namun di phone dulu tapi itu defina fakta di ini mah phone nak dulu aja mana pada aku sih mau provide maleta master
yaa Jimmarra gara Finfinnee wal dorgommii wayii dhufee qodaan kampanii waa tursiisanii saamanii beektee kaleessa gargara argeetane maastariin jedhee naan hin bichirreetta ittiin dubbisuu hin dandeessa edammoo sitti sheer godhee naan fudhidhe. akkam jechi naaf hin galle. Mucaa adunaan jedhamtu kan walaloo sirriitti walaleetti ta'u. Finfinnee kanatti saaman. Okay. Okay. Muichi godhi maastara jaalala kan jiru kuni muichi godhi godhata. Maastariin bira dhaqee saafuu walaleetti ta'u naaf. Gaafadha wayii reezanaan ittisa namni ta'e mee wal Okay, amma sagantichi waan uummata kana laallanne yoo ta'e anaaf piroofaayilii lakkoofsa fudhuuti naaf bilbili qabsiisaa. Yommuu uummata kana laallanne ta'e uummata wajjin. Maammeen na godhe mililik nan goone ana. Maammeen jechuudha biyyumatti isin amma seetanii ajandaa seetan malee maammeen biyyumatti argaa koo jibbu wallaahi manumatti na eegale. Manuma maatii irratti na eegale ana maatii wajjin biyyisuu wanti hin goone jiru garuu an rabbiin an qaba akkuma ammaa kana. Maatiin na barsiisa. Garuu ofirraa haasa'uu dadhabuu kun na aarsaa amma yeroo nani dudubbatti deebi'ee yaadadhe dursee himuu dadhabuu koo yaani akka inni walitti gaafa boolii boolee jedhee gaafa boolii boolee jedhee darbuuti dhufee natti hime beektaa bakka akkatti garaa isaa bakka garaa na gubuu jedhee jechuudha akkatti garaa isaa qabbanaa'u barbaadee dhufe maal naan jedhee dhufee yiina jala darbee na yaadadhe akkamatti jedhala narra dardeema an kadhaqqatameen ta'a. Jedha. Maal argatte gaadhamu wana eenyuun isin rukuchiise beektaa naan jedhe eenyuun hin jedheeni dhaqee akkoo kee gaafadhu naan jedhe akkoon eessatti beeku hin jedheeni ana rabas hin beeku isuma dhuguma akkoon akkamitti beeku hin jedheeni deebi akkoo kee mana keessa jirtu sana dhaqee gaafadhu naan jedhe maal jechuudha maammeen jedheen bakka dhaqee beektii dhaqee gaafadhu naan jedhe jennaan dhaqeeras akkoo koo bira akkoo maaliif har'a kutame dhaheen naan hin beeku naan jedhe hin beeku naan jedhan jennaan akkoo gaafachuu yoo ta'e naan jedhe jedheen achi waan sittani maal dhaggeeffatu diraamicha naan jedhe ishiin jedheeni diraamicha kene jedhamudha yeroo na aarsu jedhee diraamicha dhaggeeffadhu qaa jedhe akkamittiin jedhe wallaahin boolaani ati naan jedhe akkam waa tokkoon boolaani ati sas nama nagaa nama miskiina cattatte siifteedha jedhe ishii anatu fide bishaan sitti naqee karaa ishiittis bishaan naqee si xafaxabsiise kanaan jedhe wayyoo gaara qeeda jilba haadha kootitti kufe kaan immaan jedhe xubbuna rukuttan hin jedhe rabbi sinii fadhiisu jedhe maal hin boolaani akkamitti wallahi maammeen kunoo dhufe anatu diraamaa kana hojjete bishaan sitti naqee bishaan firaashiitti naqee jedhee jennaan waamanii gaafatan mucaan mataa isaa nagaa miti jedhe ammamu maal ta'us diraamaan kaalid mucaan mataan isaa nagaa miti jedhe obboleessa kooti maal ta'us naazasiif 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 asammotu beete biyyattii bakka lama kutee anta qorritu keessa jira. Qixxee dhaabat laasa wallahi harka tokkocha garas keessa harka tokko gara. Iddoon ani itti dalagu qixxee dargomattu. Osaan achi bahan as Yoo ijala achi deemaa akka nama gaaddisee rogoru. Bakka sadii wal qoodan jettu sulee dhaga'i. Duhaan magaalaa guddoo sanii jedhu iddoo jechuun bakka magaalattii gudditti biyyattiiti. Isheen sirri oo'iti. Sanayyaan ammootuyyuu iddoon nu gallu xiqqoo qilleensi bareedaadha. Iddoon hojii keenya immoo jidduu kanatti giddu galeessa. Jidduu jara lamaanii jira jechuudha.
Maashaallah. Bashoollee maadee. Dibaa yaar ijoollee dibaa motoraa kanneen hin horkanii. Goos. Hin hojjetan guyyaa afuraati. Boodaati. Hawwii. Maaludha maal taa'aa? Innoo sagalee keessi cufameera. Hawwii fidi hawwii irra ishee godhi fidi. Maal jedhee? Uumamaa salphinaan dubbannee godhe. Abeet namni gurruma qabee nama dhaggeeffata akkam? Namsi godhan takkitti maa wallaan. Wayya foos. Wayye barii nama jala deemee koomentii barreessu kanatu na ajaa'ibe. Fuuni hoseensisi mee rabbeeri. Hoseensisi. Shabakaa ishiitu darbee bara. Isheen kun silaa sanyii mootiidha dhugaa rabbi ani baay'een jaalladhu. Gannoonni asii himan amma isaan sanyii mootii kanaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكان كيا موكيدا. Keeda na fakkaatu. ويبو. اسمع دوكا والله شبكان كيا اللي تقولوا دندا. كم في يوم أنا قارتا تاروكو. والله برود عندك. ورنجلي كنتول بيسمع والله. Amambo gannoota gadaboo kana dhiistee isuma mammadoo guurtee gubbaa kanarraa nuti eeyyisiista. Mee abbachi gadi duuchi isaan gatiin qabanii. Oromoo keessa namaan beektu keessa qabattee namaaf laatti ho'edha.